أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. كنافو كوني برنوتك كتاب أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر. كتاب أحكام صومنا أبي في زكاة فطر جدو سنة الرجرة وتاشا نفا إسات النهدى. Engeddagaa waan ta'e hunda isaatu barataa waan ta'es irratti walii haasa'aa turre sanarraa osooniif kitaaban seeniin waan tokkon isiniif kaasa waan sommanaan walitti rarra'u amma ayata dheengaddaa namni mana taa'uu fi nama imaltuu deemu jennee ayata keessatti dubbannee turre sanarraa fakkeenyaaf namni yeroo baatiin ramadaanaa jalqaba dhalatu mul'atu jechuun mana jiru namni tokko isaa mana ofii biyya ofii jiru soommanni irratti dhufa irratti gala. Eega soommana guyyaa tokko lama soommanee booda imala baha yookaahu baatii ramadaanaa guyyuma duraa fajrii manatti suhurii nyaate ka'ee sa'aa 5 booda asii kee fakkeenyaa fi eessarraa Dirree Dawaarraa ka'ee Finfinnee deema imalaaf. Sa'uma 5 ka'ee ayyariidhaan deema. Haa ta'u ayyariidhaan isaa deemu. Nuti isa aadaa sana arbeenna musaafirummaa. Kanaafuu namni akkanaa hoo wallaban mazhaba keessatti. Mazhabni namni gariin maal jedhan mazhabni gariin namni akkanaa furuu hin qabu jedhan. Manatti soommana isaa jalqabe waan ta'eef ka'ee walakkaa guyyaatii imala bahe namni akkanaa furuu hin ta'u. Ragaanoo aayanni faman shahida minkumu shahra jedhe namni baatii ramadaanaa kan jiraatu ta'e jedhan. Laakiin mazhabni inni kun baay'ee jabaa akkasiitii miti. Inni lammaffaan mazhabni lammaffaan maal jedhan? Namni guyyaa jalqaba manatti jalqabee ka'ee imala bahee namni akkasiidhaa furuun dirqamaa. Imala keessa jira waan ta'eef furuun dirqamaa jedhan. Maaliif rabbiin warri imala baatan fa'iddatu min ayyaamin ukhar lakkaa'adhaa jedhee furaa jedhe furuu qabaa jedhan. Sadaffaan immoo hoo inni sadaffaan maal jedhan? Irra caalaan furuudhaa jedhan. Gariin immoo hoo irra caalaan soommanuudhaa jedhan. Kanaafuu filannaa abbaatti ararra'a danda'u soomuu dadhabu immoo dhiisuu qabaa jechuudha. Haya namni qadaa kaffalu immoo wal faana kaffalamoo hin kaffalu dheengadda durree turre inni kuni wal faana guyyaa 10 yoo sooman guyyaa 10 walitti dhaabee kaffaluu qaba. Kuni dirqama walitti dhaabiin jedhamu akka soommanaa jechuudha. Yeroo danda'etti jechuudha. Laakiin hanga soommanni waggaa dhufuu ittiin gahin tahuu qabaa jechuudha. Ammas wanni dirqama namatti ta'u baatiin ramadaanaa kan wujuuba soommani namarratti dirqama godhamuun wanni soommana dirqama sirratti godhuun dirqama sirratti godhu namni tokko fakkeenyaaf ka'ee bakki kun jabaadhaa qabaadhaa sirriitti. Namni tokko ka'ee kaafirri wahii islaama walakkaa guyyaatti amma ji'a ramadaanni galee salaata zuurii irratti salaata 6-7 irratti ka'ee namni kun kaafira islaamaa. Namni akkanaa hoo soommana ni soommana moo guyyaa boruu irratti jalqaba dirqama irratti ta'e eega islaama'e guyyaa sana of qabaa hin nyaatu. Soommana hin jedhamu garuu hin nyaatu immoo qadaa kaffala. Hin nyaatu qadaa kaffala of qaba jechuudha. Maaliif? Booda irratti sababaa isaa isinii hima walitti qabee. Amma sabiyyii guyyaa keessa ka'ee ballage
namni tokko ballagiinsi isaa zuurii salaatee yookaan sa'aa shan walakkuma guyyaatti ka'ee ballaga bakka ballagiinsaa ga'a. Namna kanaa ballagiinsaan duratti dirqamaa miti baatii ramadaanaa isarratti. Eega guyyaa booda ballage hoo dirqama ta'eera. Namni kanaa moo of qabee qadaa kaffala jedhan. Isinii galee akkasi. Maraataan hoo guyyaa keessa ka'ee maraata. Maraataan fayya. Yeroo maraatu keessatti dirqamni irra hin jiru. Ka'ee fayya. Gaafa fayye hoo of qabee qadaa kaffala jedhan. Tokko. Akkasuma haa'ideen dubartiin xurii qabdu. Dubartiin dhiiga dahumsaa qabdu. Kaatee guyyaa keessa xuriin isiirraa dhaabbata. Guyyaa sana of qabdii qadaa kafalti of qabdi. Isinii galee of qabdi. Hallakkii uzriitu narra hin jiru jetteetuma hin nyaattu of qabdii jechuudha. Kun hundi isaatu maaliif jennaan amma akka namaa jedhee namni tokko imala ba'a. Imaltuurraa gala. Imaltuurraa guyyaa sa'a walakkaatti gala. Imalarraa gaafa imaltuu jiru soommanuun irratti hin jiru miti fureera. Amma ka'ee gala. Misaa naa hojjedha jedhee nyaata laa hin nyaatu of qaba jedhan. Qadaa kaffala waan ta'e qabaa immoo guyyaa biraa kaffala. Kun hundi isaatu maaliif jennaan kabajaa soommanaatiifi jedhan. Kabajaa soommanaatiifi jechuudha. Kana hunda kanaafuu akka addaa baafattanuuf waan tokko tokko isinii hima. Darsiin irraa immoo afraffaan hukmu marra al-hilaala wahda. Murtii nama ji'a yookaan baatii ramadaanaa biqila baatii ramadaanaa kophaa isaa arge. Fiihi tafsiil. Kana keessatti waan adda baafamutu jira. Adda baasuutu barbaachisa. Zakarahu Sheekul Islaam Ibnu Taymiyaa. Sheekul Islaam Ibnu Taymiyaa dubbatee jira waa'ee murtii nama kophaa isaa ji'a ramadaanaa argee kan biyyiin argin kophaa isaa argenni. Warraajih dubbiin dheeraadhaa gariin hin ta'a jedha gariin hin ta'u jedha. Warraajih dubbiin caalaan annahu inni yasuumu ni soommana ma'annaasi namumaa wajjin kophaan argedhee hin soommanu biyya keessa yoo jiraate. ويفطر نفرا مع الناس نمما وجن وهذا أظهر الأقوال كني الرملتا جتشاتي جد لكون النبي صلى الله عليه وسلم جتش رسول ربي تيف صومكم صومني كيسن يوم تصومون ويوم يسين صومنتن ولي قلت وفطركم فطرين كيسن يوم تفطرون ويوم يسين فرتن رواه الترمذي ترمذي تقباسي صحيح الجامع كتاب جرم كيستي أما كوني akka jecha Ibnu Taymiyaa irratti laakiin dheengadda dabarsinee jira. Maal jechuu dabarsinee namummaan tokko arginaan baatii ramadaanaa arginaan ni qeebalama. Namni suni nama amanamaa taanaan jechuudha. Namni sun namni arge kun nama amanamaa yoonii fi kan tahu tahe biyya keessatti kophaasaa ji'a ramadaanaa argeera yoo ka jedhu ta'ee maal ta'uudha qaba? Soommanamuu qaba. Ragaa nama lama sin barbaadu jenne soommanni. Lakkii dubartiidhaa sin barbaadu jenne. Jiini ramadaanaa ragaan barbaadu. Jiini 11 ragaa barbaada bahuu isaatiif. Amma jiini ramadaanaa jiini shawwaal bahe shawwaal soommanni dhumuudhaaf shawwaal bahe iidiidhaaf shawwaal bahe jechuudhaaf. Namni tokko akka jalqaba ramadaanaa nam tokko himnaan hin ta'u. Namni lama caadilli yoo ragaa kan tahanu ta'e mal. Dubartiin tokko akkasuma dubartiin lamallee ji'a shawwaal ji'a zilqaa'idaa muharram jarri kun bahe jechuudhaaf dhugoomfamuu hin danda'u. Dhiira lama yookaan dubartii 4 yoo tahe malee akkasi. Ammoo jiini ramadaanaa dheengadda maal jenne namni tokko oduu nam tokkootiin jiini ramadaanaa bahe jennaan namni sun amanamaa taanaan tahuu qaba jechuudha. Maaliif rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam araabiin dhufee akkana jennaan rasuula rabbii soomaa jechuutti ajajee jira. Kanaaf jechaa jechuudha. Haaya. Summa qaala Ibnu Taymiyaa. Eeganaa Ibnu Taymiyaan ni jedhe. Laakiin garuu jedhe man kaana fi makaanin namni ta'e fi makaanin bootaa laysa fiihi bootaa san keessatti kan ta'in ghayruhu isa malee namtichuma sana malee idhaa ra'aahu gaafa isa arge saama ni soomman
فإنه برنم تجسون ليس هناك بكسنة تنجر غيره إسمالي أما إيه ما جتشو نمني توكو چاكا وي كيسا جرا وكا غالا ايغو جرا باديا كيس إسمالي انجرو جي أرغيرا نسوم من أمو بيا كيستي يو جراتي خبا إسا أرغي yoo nama wajjin soomane malee hin soomanu jedhe jecha duraa keessatti laakiin akkuma kanaati inni sunis soomanuu danda'a. Namtichi sun argee yoo caadila hin ta'in dhugaadha. Namtichi sun caadila yoo hin taane kophaa isaan soomanu namumaa wajjin soomanaa jedhe nuti miyaan. Yoo caadila kan ta'u ta'e immoo namni tokko arginaan khalaas soomanamuu qaba. Dubartiinis arginaan soomanamuu qabaa jechuudha. Haaya. Su'aalun haammun gaafii akka ayyaachiftuu taate. Maa xukmu man saama yawma shakki? Murtiin nama guyyaa shakkiidhaa soomane maali? Yawma shakk guyyaa shakkii kan jennu kamaa fi tuxfatul ahwazi guyyaa mamaa jechuudha. Afaan Oromootti shakkiin afaan Arabaati. Guyyaa mamaa jechuudha. Kamaa fi tuxfatul ahwazi akkuma kitaaba tuxfatul ahwazii jedhamu keessa jirutti jedhu. Oloo fi kitaaba. المراد منه كان يسرى فدمي اليوم الذي يشك فيه ويا إسا كيستي شكم وهو إني يوم الثلاثين ويا صدماتي من شعبان الرا ويا صدماتي إذا لم يرى الهلال قافا جينهن أرقمن في ليلته هل كان إسا كيس مالين جينهن أرقمن بغيم دومسان بغيم ساتر دومس سترودان أو نحوه أكهو قطون جباجوران وانا كسيتين يوهن أرقمن فيجوز قروني بقى كونه تهونسا من رمضان الرا وكونه تهونسا نبقى من شعبان الرا فيجوز نملا كونه تهونسا قيانسون من رمضان الرئيس تهوس نملا وكونه تهونسا من شعبان الرئيس تهونسا نملا عن عمار رضي الله عنه عمار بن ياسر الراودي فمي ربي سر جل قال نجد من صام نمني صوما يوم الذي يشك فيه ويا إذا كيست شك مكيست نمني صومي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أبا القاسم نقدت خلفي أبا القاسم جج الرسول نقدت خلفي صحيح حديثني صحيح كما في صحيح أبي داود أك صحيح أبي داود كيس جرتي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبي هريرة را أديفمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي قال نجد لا تقدموا رمضان اندرسنا بيوم قياتكم ولا يومين قيا لمان اللي إلا أن يكون يوني في تهمل صوم صومنا يصومه إسا صومنو رجل قربان أكا آداء إسات هل يصوم أصومنو ذلك اليوم قياسنا رواه الجماعة نما هدوتو حديثا كان قباسا الرأي الأول ملن درا حديث درا وهو الصحيح ملا لما تجرى أسكيستي ياد لما تجرى الرأي الأول يعني إن درا وهو الصحيح إساتو إر صحيحا يرى نيادا أكثر العلماء الرهدون علماء نيادا أنه نمتج إذا صامه قاف إسا صومن أي يوم الشك ويا شكي سنة تفدئتي ويا شكي سنة نمني يو صومن نمني وهي وكان من شهر رمضان ويا شكي سنباتي رمضان الرا كانته تأي ويا شكي سنين صومن نادمتي ديسه ويا شكي سنين مهر رمضان الرا تهير جيني ديبدمي سقلت دابت يوكا ديبدمي سديت دابت جيني ديبدمي سديت دابت آمتي سلا ويا شكي دراسة وصوصوم منيو ويا ماليتا ويا ديبدمي سقليتا
أن يقضي كذا كفلودا يوما قيادك ومكانه بوتايسا فإن صامه يو صوم نجرات قيا شكيسا لموافقته وان والقط أميف جج يوكا والرب إيف جج عادة له عادة إسافته رمضان قيا توكو يوكا قيا لما درسون سن يوكا قيا شكيسا صومنون سن يوكا والقط متئ والرد فتئ عادة إساتين fakkeenyaaf ka'an waafaqa akka walirra dhufuuti wal gaxxamuuti yooma lisniin guyyaa isniinaatii fi awil khamiis yookaa guyyaa khamisaa walirra dhufuu namni tokko fakkeenyaaf duraan guyyaa kamisaa fi soommanaa yeroo hunda isniinaa fi kamisa numa soommana yeroo hunda ka'ee ramadaana guyyaa tokkoon guyyaa lamaan hin dursinaa jedhee miti yookaa guyyaan shakkiin sun yookaan ramadaana guyyaa tokko guyyaa lamaan dursuun sun ka'ee guyyaa kamisa sa'aatii fi guyyaa isniinaa isaa aadaa isaa sana walirra bu'e gaafa sana ni bakka jaaza lahu siyaam soommanni isaaf ni bakka gaafas hina izin yeroo san biduuna karaahatiin karaahaa tokkoon malatti jibbaa tokkoon malatti maaliif soommana guyyaa tokko guyyaa lamaan hin dursin inni aadaa isaatiin walirra dhufe malee tokko kana الرأي الثاني من لما فان عند الحنفية إمام أبو حنيفة برد إن ظهر يو كان ملأة إيفنا ما بهتي أنه قيان شكين من رمضان الرا هججو يو كان ملأة تي قيان شكين سلا صومني سن وسامه قيان شكي سنة صومني أجزأه عنه إسرى بكبوا إسرى فقيا إساف قيا أججو أما أسرت قامان جدا baay'ee dubbatanii ulamaa'iin guyyaa shakkii sana amma fakkeenyaaf guyyaan tokko guyyaa soddomaati. Guyyaa soddomaati maal jedhan guyyaa shakkii hin soommaninaa jechuun guyyaa keessa shakkan fakkeenyaaf duumessa jira guyyaa soddoma guuteera guyyaa soddomaa kana shakkiidhaan amma fakkeenyaaf silaa ramadaanni gaafa sana ta'uus mala ta'uus hin malu akkuma hamma jenne kanatti guyyaa shakkii duumessi dhufe yookaan duumessi nama duumesse yookaan wanni biraa aarri bubbeen wanni akkasii wanni akka aurri wahii ni jira maal je abeenoomo maal jennaan jira afaan oromootti waan akkasii wayitu jira waan akka dhokkee wayitu jira waan akka hurrii kanuma kan fakkaatu wayii jira waan nama daangessu. Waan akkanaa yoo kan jiraatu ta'ee kan nama dhossu ta'e jedhan guyyaa soddomaa san fakkeenyaaf ka'ee soommane namni tokko guyyaa sana ka'ee soommane gaafa ka'ee soommane boodarratti yoo kan ramadaanni yoo akka Abu Haniifaan jedhe kana jedhalla yoo kan ramadaanni guyyaan sun durumaanuu shakkiidhaa miti yoo dhugumaan shakkiin sun gara ramadaanaatti kan jallatu ta'e ramadaanumarraahi jedhan ramadaanum ajza'ahu anhu akka imaamu Abu Haniifaan jedhe kanatti isaaf gaya jechuudha yoo immoo ka'ee guyyaan sun kan ramadaana hin ta'in guyyaan shakkiidhaan soommane sun ramadaana tahuu baate soommanni sun isaa sun akkami jennaan sunna isaaf ta'a jedhan akkuma sunnaatti isaaf ilaalamaa jedhan kanaaf alaa kulli haal eeggachuutu barbaachisaadha ammoo ramadaanni wanni asitti beekuu qabdan naannoo tokko tokko ni jira amma ramadaanni akkuma dheengadda dubbanne wanni ittiin qabamu jiini shaabaanaadha jiini ramadaanaa mul'atudha jiini mul'annaan halkan mul'annaan ganama isaa itti afuufatan jalqaban tokko yoo guutuu didee yoo urriin yookaan duumessi nama daangesse hoo shaabaanni 30 guunnaan guyyaa tokko jedhanii jalqaban urriin akkam ganna walitti yeroo 14 tokko walitti haadhaabu akka yeroo darbee wahii shaabaanni nama daangesse hin mul'anne yookaan biyya tokkorraa yoo mul'ate guyyaa tokko mul'ata yeroo ammaa kana bareedaadha miidiyaan adda addaa mul'isu jira waan ta'eef miidiyaan ilaalan urriin jiraatus miidiyaadhaan ilaalan yoo akkana ta'e guyyaa tokko jalqabee tokko hidhee jalqaba jechuudha
Siigalee akkas ta'a. Guyyaa shakkii sana dhiiseetuma jechuudha. Irra caalaan dhiisuma guyyaa shakkii sana soomuu dhiisuutu bareedaadha. Ammoo waan biraatu jira. Lakkoofsa kan lakkaa'atan wahiitu jira. Lakkoofsa kan lakkaa'atan wahii akka aadaatti warra manguddoon kan ilaallatan wahii jira. Akkana ilaallatanii lakkoofsa urjii ilaallatanii maal ilaallatanii kan ilaallatan jira. Sanaan shari'aan islaamaa irra gaasifne jechuudha. Shari'aan islaamaa kan laggaasifte lamaanuma kan. Shaabaanni guyyaa 30 guutuu baatiin mul'atu yoo kan danda'amu ta'e baatiin miidiyaadhaan argamu biyya tokkotti yoo kan argamu ta'e itti fufachuu jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata. Darsiin keenya hin adda. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.